درسي دقدمي أرففا برنوت أخلاقه. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوت أخلاقه متدرين كن يرى الشجاعة كان جدوتا. الشجاعة جتشون إقدام على المكاره أو بذل النفس للموت عن الدين والحريم وعن الجار المضطهد. جغنما جچون هيكتي إسا وان نمتن تولتي أچديمو وان نما بلس يوكي لبونا ما غلافتو تديموتو جغنما جدام يوكين سوداد أبوتو يروج انقيته كانتو جغنما جدام غما برا بذل النفس لبو في كنو للموت دؤاف مالف عن الدين ديني أفر رادي بسوف جيش dubartii irraa deebisuuf jecha ollaa miidhame irraa deebisuuf jecha namuma miidhame kamirraa deebisuuf jecha maqaa ofirraa deebisuuf jecha lubbuu ofii dabarsanii kennuutu jagnummaa jedhama. jagnummaa ilaalchisee rabbiin akkana jedha: yaa ayyuhalladhiina aamanuu idhaa laqiitumul ladhiina kafaruu zahfan, yaa warri amantan yeroo diinaan walgeessan yookiin kaafiraa walgeessan hiriira galtanii فلا تولوهم الأدبار دقدة غرت تنقلتنا ومن يولهم يومئذ دبره نمني قافا دينا وجن هريرا قلي ولتد أفي وكين كافرا وجن هريرا قلي ولتد أفي كيسا دقدة دي بأتانان إلا متحرفا لقتال يوني دبت إمالي لولم جيفتشف أو متحيزا إلى فئة gara jama'aa ofiitti dabuuf yookiin gara sanatti dhiyaachuuf isaanitti maxxanuuf jechuudha. tahayyuziin isaanitti maxxanuuf gara sana goruuf yoo ta'e malee kana lamaaniin ala yookiin tooftaaf jecha yoorraa baqate yookiin immoo namoota gara isaa ta'an wajjin obbolaa isaa warra wajjin lolaa jirutti dabalamuuf yoo ta'e irraan kan hafe dugdatti galee irraa baqateera taanaan faqad baa'a bighadabin min Allah, dallansuu rabbii argatee deebi'a. bakki taa'umsa isaa ibidda jahannamii itti gallisaa hammaate yookiin jibbisiisaa ta'ee jedha rabbiin. kanarraa kaasee yaani namni of kennuun dirqama ta'uu akka qabu, akkasumas kana gochuu baannaan dallansuu rabbii akka argatudha. ahammiyyummaan jagna ta'uu isa kana barbaachisummaan isaa akkas ta'a jechuudha. yaa ayyuhan nabiyyu harridil mu'miniina ala alqitaal, yaa nabiyyi namoota lola irratti kaasii jedha rabbiin. kunis ay hathahum wa anhadhum ilayhi bikulli ma yuqawwi azaa'imahum wa yunashshita himamahum min at-targhib fil jihad. rabbiin ergamaa isaatiin kaasi ummata kee lolatti akka isaan lolan yaani jagna isaan godhi jechuudha. gama biraa wantoota akka isaan itti jihaada irratti jabaatan isaan taasisu isaan itti dubbadhu jechuudha. وقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله، كرى ربي رتي لولا أينون الذين يقاتلونكم ورسنين لولان ولا تعتدوا دانغان دربنا إن الله لا يحب المعتدين. ربين وردانغا دربهن جالته حتى لولتي أجاجيتي أجمع كيستي موفي قنو قد أجد ربيني. أهم يمان جغنما إسا كانت أكسمس جغنمان سيرك أبيس kan itti dhufeef godhamuun ta'in iddootti dhiifamutti dhiisaa iddootti hojjetamutti hojjetaa akka deemamu agarsiisa aayaan kun. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، يرو دينا تكون غريتكو يرو والقنمتن ولتلفتن فاثبتوا تسكباها لكان لفقبا يكين سبتين سقرد واذكروا الله كثيرا رب ذكرا لعلكم تفلحون. ذكري با يقولون أكمل كفتن وفجر ربي. رسول ربي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. مؤمن نجبان قال أكسمس جال أتماد ربي برت مؤمن دبار قروه دمتو خيري قب وانسي فيدت بولولي أستي مؤمن جبا جتشو كان كيسا جغنما تدوكا جرا جتشو جغنما تدوكا جرا qalbiin isaa jabaa ta'ee kan fuulduratti deemu ta'us ni qabata. qaamaanis humna godhatee deemu, himmaadhaanis waanuma jabina namaa agarsiisu hunda of keessaa qaba jecha.
عن عمرو بن ميمون الأودي قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ منهن دبر الصلاة. عمرو بن ميمون نما جدمتو المانسا برسيسة تري أكما لبرسيسان جولي تتقوكني جولي برسيسو barreeffama tokko lama jedhee barsiisutti Amr ibn Maymun ammoo ijoollee ofii jechoota armaan gadii barsiisa. maali sun jennaan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam dugdubba salaataa hunda du'aayii kana kadhatu jedhee barsiisa. suni maalinni اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر إلى آخر الحديث. يا ربي أنا ستم جنفت الدبيس lugna sodaattuu ta'urraa yaa rabbi sitti majeenfadhaa jedhu. egaan wantoonni kun dhukkuba hamaa kan irraa baqatamuu qabudha jechuudha sodaattummaan. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمع والطاعة في العسر واليسر. ergama rabbiitiif waadaa gallee turre isaaniif akka isaanii ajajabdu yookiin akka ajaja fudhannu yeroo nutti tolus yeroo cinqii qabnus yeroo si'aayina qabnus yeroo nu jibbisiisus ammas akka nuti warra aangoo qaborkatti aangoo hin qabne akka dhugaa dubbannu namni maal nuun jedhaa akka nuti hin sodaanne waadaa nu galchanii ergamaan rabbi yookiin kanarratti ergamaa rabbiitiif waadaa gallee jedhu. sodaachuu dhabuu irratti waadaa galle ihtimaama yookiin iddoo itti kennameetu iddoo guddaa qabaa jechuudha. Abu Bakr radiyallahu anhu akka jedhutti احرص على الموت توهب لك الحياة يا خالد جدني خالدين أبو بكر دبتيتي دؤاف ديبدو جرينيتو سيكنما يو دؤاف ديبت جرينيتو سيكنما جد. الجبن والشجاعة غرائز في الناس تلقى الرجل يقاتل عمن لا يعرف وتلقى الرجل يفر عن أبيه. كان جد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جنما في صداتو تؤون وان أمما نما كيس جرود نما قرين أقرت كان إني نما بيكن الرالو ليدي بسا نمني قرين مو أباس هذه سيبقى تاجر قام براتي هذا مناس هذه سيبقى تاجر jalqaba dabeessummaa fi jagnummaan waan keessa namaatti uumamudha jechuudha. waan keessa namaatti uumamuun kun kanarraa ka'uutiin waan sanadha kan inni golaa yookiin addeessee ol guddisee kan inni mul'isu. حد الشجاعة سعة الصدر بالإقدام على الأمور المتلفة يعني ورد به كمال جدا جنما جتشون كان النتين إبسامون lapheen kee bal'aa ta'ee waan si dhabamsiisu tokko lafarraa si buqqisu tokkotti achi deemuudha. kana jechuun sodaachuu dhabuu jechuudha gama biraa. الشجاعة والجبن غرائز وأخلاق فالجبان يفر عن عرسه والشجاع يقاتل عمن لا يعرف كما قال ابن القيم رحمه الله. الشجاعة والسخاء أخوان فمن لم يجد بماله فلا يجود بنفسه. الشجاعة والسخاء أرجما في جنمان أبولي وليتي جد ذهبين نمنك أبين يساهن أرجوم نلبوسا أرجومو هندندو أبين يسان أرجومو تانا نمني لبوسا أرجومو هندندو جدو. bu'aan jagnummaa irraa argamu maali gaafa jedhamu أولا أنها سبب لانشراح الصدر لبين ما بناء نمني جغنما قبو فإن الشجاعة منشرح الصدر أوسع البطان متسع القلب والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا. نمني جغني qalbiin isaa banaadha dhiphina hin qabu hin cinqamu jechuudha. bal'aadha qalbiin isaa. dabeessi yookaan sodaattuun ammoo lapheen isaa walitti hidhamaadha baay'ee qollofamaadha qalbiin isaa. laa farxata lahu walaa suruur walaa ladhata walaa naciim
إلا من جنس ما للحيوان البهيمي سوداتان قمتشون قبو تسمى دستنياس انت وانت ستي تولنجرو وانت ستي مئة ونجرون قنانيو أموما حيواني قنانيتون ألا وان بران قبو جتشو لجرين ساتين قنانيو جاقني قرو فالا كاناتي جتشو سرور الروح يعني قمتشو قلبين قبدو هن أرقاتو نمني كوني جدا الشجاعة أصل الفضائل جنمان وان ققاري تيتش جلت أرقم فمن يتصف بالشجاعة يتحلى أيضا بالنجدة قرقار سقودا إما قرقودا يادا قرقودا قبا ثبتيس قبا أبسا قبا دلنسولك إمسا يعني وان تعبيك أبو هند سادن ديكي سدربو دندا كان في جنمان كان هندوف كيسا قبا جتشو الشجاعة تحمل صاحبها على عز النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم جنمان نما جنة إسانا لبو قد يعني نفسيا كبجك أبو توكو هراتشو تساكاسا وان قدانا ديسي وان الآن وان ققاري في لتشوتي إسا دمك ساجدا الرجل الشجاع يحسن الظن بالله نمني جني ربي ساتي أماني جراتا ربي را أبديك أباجل ماليف نمني جنة إتوكو ربي مال أكني مرتسي جروبيكا ربي وان مرتسي مال أفون نندو وان جدوتو إسا كيسا أرقم والشجاعة جنة للرجل من المكاره وفما ساتي جنمان نما كان وان جبسي سار رئيس إيغ مان قدانا وان تركون توكو ستنفو إجاني جنة وفي الرأي التساوكين وانت سنوان ان تقبل لفجتشون لا تتم مصلحة الإمارة والسياسة إلا بالشجاعة فايدان يمكن حال جرينيا لما سياسة يوجغنا تأمي ملي تولون دندو صداتا تانان اتجابسيت ديمو ملي وان بربادا مرقو هندندو بوا جغنم مراد فجتشون الشجاعة تجمع جملة من الفضائل وهي أكما هما أسئلتي بسوفيالي جغنما كيست وان بايتو والاتقابما أولا كبر النفس لب النما قدنا أرغتي كبجا أرغتي إني لمتا وهو ثقة النفس عند المخاوف حتى لا يخامرها جزع غرغار سارغت يعني أبسد أبو چنقمون إساتين نفوقا فجغنتو وفي التمنات أنا منكن إني براء عظم الهمة yaada guddaa qaba waan gadaanaan barbaadunni waan cimaa kana keessa cabsee ba'e waan guddaatti ba'uu barbaada ni sadaffaa sabaatu sabatiinsa rakkoo tokko irratti yeroo argamu muqaawam godha yookiin ammoo ofirraa ittisa dhaabbate inni biraa alxulmu obsa qaba namni kuni وهي فضيلة للنفس تكسبها الطمأنينة تسكبي أرغة سبب كاناتين دلن سولي كمسة إني بران السكون نتسكباها الشامة وهي حرص على الأعمال العظمى وجي قد بربادة يعني القدين بربادة احتمال الكد ركولي ألفاتها بادتا جتشور إنكن معلومة شجاعة كيسا وكي جغنما كيسا وان أرقامو أنا متقرسيسا جتشونا جغنما نسدر كاري غراغراتين إفسما جغنمان صدر كاري غراغراتين إبسما كسمس قصوة غراغراتين إبسما سبعية كما أقدم للثوري غضب وتطلب غلبة يعني كبنين ساتي كان جغنما يما تجرى يعني بنين سوا همنا انتني جلو جتشور بهيمية كما حارب توصلا كمن حارب توصلا إلى ما أكل ومنكح جغنما أكبيل دا يعني أكبنين سبسونا كان آري سبعية جون كان آري بها تشوف لولو جتشورا كبنين سا أك حيوان نوري بيلاد جد أمانكون نياتشوف لقود ماف كان لولا نجتشورا إني برا تجريبية كان درما اللولي قاف موي آدفتو سنرتن داي كان لولو تجرا جهادية كان ديني رادي بسوف لولا متجرا وحكمية وهي ما تكون في ذلك عن فكر وتمييز وهيئة محمودة كيادا لولا متجرا
yaadaan lolama jechuun namni yeroo lolatti ka'u yookiin jagnummaa isaa kana hojiirra oolfachuutti ka'u itti yaadee waan barbaadamuuf waan hin barbaadamne adda baasee kan inni itti galu jechuudha. Kanaaf jagnummaan akkasittiin qoqqoodamaa jechuudha. Inni biraa sadarkaa namni baay'ee cimee jagna ta'u yeroo akkas jedhu kana jedhama maqaa garaa garaa isaaf kennuun. Fakkeenyaaf iddoolee jagnummaan itti calanqisuu danda'u yeroo ilaallu ni jalqabaa al-iqdaamu fi saahatil wa'ii fil jihaad fi sabiilillah. Jalqaba iddoon itti jagnummaan calanqisu dirree waraanaa jihaadaaf taasifamu irrattidha. Fuulduratti deemee namni du'a tuffatee yeroo itti deemu sana bakka kanattidha bakki jagnummaan calanqisu. Inni lammataa al-jur'atu fi inkaaril munkari wa bayaanil haqqi. Afdalul jihaadi kalimatu haqqin inda sulxaanin jaa'ir. Wanti seeraan ala ta'e yeroo argamu mormuudha. Isa kana gaafa mormuu inni kun jagnummaa isaa agarsiisaa jechuudha. Dubbii dhugaa dubbachuu waan sirriin taane yeroo mormu. لسدفا الشجاعة في الأعمال التي تحتاج إلى تحمل المخاطر نمتك يروه جي وريقم أفقتشو كنمو سرتي قبسو قتشو أفكيسا قابو توقت قالوا يرو سنة كان إني الراملتو فكينيا في كان إنكا لما بوليسي رتو جتشو إبداد آمسو رورو كن وانتو تنمتدو لنا مرة دي بسوف كام كان إنكا ناكن هجي كسي كيست ملتا inni biraan xuduuru dhihni cinda shadaa'id yeroo cinqin baay'ee jabaatee dhufu namni jagna ta'e wanti sun isa irraafamu wanticha jiru sana beeka jechuudha. Kanaaf isa kanatti irraa calanqisa gaafa jagna ta'u wanti fedhe yoo dhufe irraafamu namni kun. Inni shanaffaan ashajaa'atu al-adabiyya والمراد بها أن يبدي الإنسان رأيه وما يعتقد أنه الحق مهما ظن الناس به أو تقولوا عليه. نمتكو وان إسات الأقام يادا سايرو إبساتو نمني هم برباد ساجرو إني وان إسات الأقام كن سري متكسمي تجد يادا سا إبساتو جتشار إدو كانت تجعلن كسا جتشار wantoonni amala jagnummaa horachuuf nama gargaaran namtokko akka inni jagna ta'uuf wanti isa gargaaru awwal shay allujuu ila Allah biddu'a rabbi isaa kadhachuudha. Ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkuru Allah kathiran. Akkas jedha rabbi keessan zakkaraa jedha. اذكروا الله عند جزع قلوبكم اثبتوا بقلوبكم واذكروه بألسنتكم. أكس يجارة اذكروا ما عندكم من وعد الله. على كل حال مال جتشور أسرتي رب ذكروا أك رب قد نما الآبو هم نما كانوا نما جغنم رب كرتشوني وان جغنم ما نما في دوكي ساستوك. إني براء ترسيك عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر جلقبوا ما إيماني وان قداف قدرت يمنون قلبي ساكي سيو الدوك أبته kanatu jagnummaa namaa kenna. Namni gaafa waan rabbinaa dabarse malee na mudachuu hin danda'u jedhee amanu jagnummaatti isaa dhufa jechuudha. Inni biraa tarsiikhuu caqiidati al-iimaani bil-yawmi al-aakhir guyyaa akhiraatti amanuun qalbii isaa keessa jiraachuu qaba. Yaani hundumtuu jazaa isaa argata guyyaan akhiraa dhufaa jira duuti waan hin hafnedha gaafa jedhu. غرس اليقين بما أعده الله من النعيم في الجنة. نمتكو أصلا ظلمي رتنا مان اللولو وربي جنة كيستي مؤمن توتاف قبي سقافة يادتو قافة سكنا اتلاقها مقلبي ساكيسة دابتو كونس قدني ربي جنة كيسة كاي بيكنا جغنما أكهورة ويسا تاسسة. إني شانفاني التدريب العملي بدفع الإنسان إلى المواقف المحرجة لنجي قباتشو iddoo ulfaataa keessa galuudhaan leenjii yoo qabaate namni isaa dhufaa deemaa jechuudha. Inni biraa al-iqtinaacu bi'anna mucdama musiiraati aljubni laa tacaduu kawnaha mujarrada awhaamin laa xaqiiqata laha. Of amansiisuudha irra hedduu wanti sodaa nama keessatti uumu zimmi jedheetuma yaaduma malee
afaan yani tilmaamuma yaadaati malee haqiiqaa dhugaa jiru miti jechuu of amansiisuu qaba. نتربفاء القربة الحسنة وعرض مشاهدة الشجعان hidhannoo gaarii qabaachuudha namootatti hidhatanii duukaa deeman jiraachuudha. inni biraa iithaaratu dawaafici tanaafus iithaaratu dawaafici tanaafus dhimma wal dorgommii irratti waan nama kaasu fayyadamuu isaatu akka inni jagnoomu isa taasisa. qabxiileen kun hundumtuu gaafa walitti da'amu jagnummaa nama keessatti uumaa jechuudha. bu'aa jagnummaa gaa qur'aanaa fi hadiisa irraa barree jirra. iddootti inni mul'atus barree jirra. waan seera qabeessa taasisu jagnummaan sodaa dhabuudhaa fi fuulduratti deemuu qofaan ta'uu caalaa daanga'uu qaba jedhaniiti. daangaan sodaan ittiin beekamuu qabu ni tokkoffaani al-isti'aanatu bihaa fi xaacatillah. yeroo jagna ta'u namni jagnummaa isaa kana sodaa rabbii keessatti itti fayyadamuu qaba. sodaa rabbii keessatti waan sodaa rabbii isaa fiduu keessatti itti fayyadamuu qaba. يقول ابن تيمية رحمه الله ومما ينبغي أن يعلم أن الشجاعة إنما فضيلتها في الدين لأجل الجهاد. جنمان صدركان النقاب يوكي غارمان النقاب يوكي غاريدا كان النجدمو غافا ديني رادي بسوف تايرا جهاد قدني ديني رادي بسوف تاي قفا غافا كان جدا نكون ستوكو إني لما تكون في موضعها جنماني جينا جدني فوان ما في كيس قالوا سنتين بك بربادا متي اتفيد مودا داودا. يعني فيقدم الشجاع في موضع الإقدام ويثبت في موضع الثبات ويحجم في موضع الإحجام. بك ساتي توقع بجتشو جنما إجاتا فولدر ما قفت ديمو قفا سنتاني يرو فولدر ديمو نمر جراتوس yeroo sabatiin of qabanii socho'uu dhiisuun namarra jiraatus socho'uu dhiisanii yeroo of duuba deebi'uun namarra jiraatus of duuba deebi'uu danda'uudha jedhu. isa kana يقول ابن القيم رحمه الله ولما كانت الشجاعة خلقا كريما من أخلاق النفس ترتب عليها 4 أمور وهي مظهرها وثمرتها الإقدام في موضع الإقدام والإحجام في موضع الإحجام والثبات في موضع الثبات والزوال في موضع الزوال. بك أكس برباچس أكيرونسون برباچس تأوت الرجراتا جتشارا. إني برا أن تقترين بالرأي الصحيح جغن مجاتي بتنتين ياد سريتا إقباچو قبانا مچ جغنتا يكون اتياد ياد سريتا إتوكو قباچو قبوان حجة الرتي يو ياد سريتا إنقبوتا dogoggora jagnummaan isaa halaaka yookiin badii malee waan isaa fiduu hin qabu waan ta'eef wanti kun akkas ta'uutti jira kan jedhu yaada sirrii qabaachuu qabaa jechuudha. نموذج من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم رسول ربي عليه الصلاة والسلام jagnummaan isaanii hedduudha. mallattoo yani namuuza naamuna yookiin ammoo fakkeenyota isaanirraa argamaa ture. قاف بدري جد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاف دول بدري إرجما ربي تندر قراني جنان إسانين دو قراني تدولات الرجل إرجما ربي ندر قراني جنان إسان التلأني دولات الرجل إسان تدون تآت الرجل أكسما قاف للحنين كان على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن حرب لولا حنين الرتس إني فولدرتي أتشديما نتموك أبني الرأس ديب من تره أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب جدا جغنم ما ساو كيف فكينا أكاتا جغنم ما سرقما ربي قاف لولا حنين سكست بيكسي ساتره. رسول ربي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة قاف بي مدينة waraanni dhufee rifatu yani sagalee ta'e dhagahanii rifatanii turani warri Madiina maaltu dhufaara warra Fursi yookiin Faaristu dhufaa jedhanii sodaatanii turan. ofii isaanii bahanii rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam Madiinaan marsanii ilaalanii akka rakkoon hin jirre mirkaneessanii deebi'an. jagnummaa Abubakri ilaalchisee Abubakri bakka baay'eetti jagnummaa isaa mirkaneesse. inni jalqabaa gaafa
رسول ربي عليه الصلاة والسلام دنيا الرادي مني جدًا أمني كفره warri kafare zakaa dhowwatee salaata dhiisee gaafa jedhu zakaa warra dhowwate lola jedhee murteeffatee lola jalqabe. Inni kunis sahaabonnatu harkatti didanii isaan amansiise loluun akka isaanitti jiru murteessee gama sana gale. Kuni jagnummaa isaa agarsiisa. Gaafa biraas rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam inni kan biraa jechuudha. Ergamaan rabbii Ka'baa biratti salaataa jiranii ummanni Uqbata ibn Abi Mu'ayt gaafa ergamaa rabbii qabee reebu Abu Bakri irraa ari'ee irraa darbatee isaaniin lole. Namni kun gatii rabbiin koo Allah jedhee rabbiin abbadeef rakkistu jedhee irraa deebise. Kunis jagnummaa Abu Bakrii kan addeessu ture. Ali ibn Abi Xaalib gorseeti jagnummaa Abu Bakrii ummata gaafate eenyu jagni namaa jedhee gaafate. Deebii garaa gaafa deebisan jagna jechuun irra jagna namaa jechuun Abu Bakridha. Gaafa lola Uhudii gaafa lola Uhudiidha. Namni ergamaa rabbii bira dhaabbatee seefii luqqifatee irraa diina ittise ergamaa rabbii malee hin jiru gaafa sanaa jedhee dubbata. Ergamaa rabbii iddoo bakka taa'umsaa qopheessanii fi eenyutu irraa eega jennaan Abu Bakri anatu irraa deebise jedha yawma Badri jechuudha. Afwan gaafa kana akkas gochaati kan inni ture. Kunis jagnummaa inni qabu agarsiisaa jechuudha. Umar radiyallahu anhu inni kun akkuma sirriitti beekamee jiru Abdullah ibn Mas'ud ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر يعني cimaa ta'uu irraa duubatti hin dinne eega Umar muslima ta'eetii kaase homaayyuu duubatti hin jenne nuti jedha. Kuni jagnummaa isaa agarsiisa. كان ليس رضي الله عنه جنوم سا غاف رسول ربي عليه الصلاة والسلام على باكنني في خيبر تدمي لولي جدن كنس جنوم سان قبن دكانني ملسو جچو جنوم سان قبننا كما برا زبير رضي الله عنه أشجع الناس الزبير وأبسلهم علي وكسجلما جننا ماتي زبير جنوم سا هدو كان دانغا دربدا باي جننا قباسا نموان هدو هجتو دا زبير كن رضي الله عنه. خالد بن الوليد نكونس لقد رأيتني يوم مؤتة تقطعت في يدي 9 أسياف وسبرت في يدي سيفة لي يمانية. قافا لولا مؤتة رت ججارة سيفي سقلت هركا كوتي ججابي جدا سيفي سقلت هركا كوتي ججابي جدا يعني لولا جرو كيسا كان باقي همات تيسا كان اسم الرت سمو sabatiin sargatee hincaba seefinsaa kan biraa fudhata hincaba kan biraa fudhata hincaba kan biraa fudhata hanga 9 ga'utti jedheeti seefii Yamanitti hojjetamte tokkotu naaf turte harka koo keessa naa turte otoo hincabin jedha. Almuhim aadeffatee kan irra ture dhagaanni kuni sahaabonni hundumti isaanii jechuun ni danda'ama muraasa malee jagnummaa isaaniitiinidha kan beekaman. Egaan fakkeenyota hedduu kaasuun ni danda'ama kanneen akka Sa'd ibn Abi Waqqas kanneen akka namoota baay'eedha kan jiran jechuudha. Namoota baay'eedha kan jiran salafoota keessas kanneen akka Izz ibn Abdissalaam rahimahullah munkara mormurratti inni kunilleen kan iddoo guddaa qabatedha. Mootummaa harkatti dogoggora mormee kan deebisu kanneen akka Shajaa'at ibn Taymiyaa rahimahullah jagnummaa isaa kanneen akka jagnummaa Ibn Baaz rahimahullah jarreen kun fakkeenyota ummataa kan ta'anii jagnummaa isaanii bakka barbaadamutti kan agarsiisanii keessa darban jechuudha. Darsii itti aanuun hanga walitti deebinutti haadaa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.